Dhaggeeffattoota fi hordoftoota Oromiyaa Dijitaal Miidiyaa nageenyi keenya bakkuma jirta isin ga'u jedhaatti guyyaa addaa haala ajjechaa artistii Haacaaluu Hundeessaa wal qabateetti rakkoolee biyya Itoophiyaa Oromiyaa keessatti deemaa jiran irraa haga tokko waliin mari'atuu fi obbo Tibbeessoo Ukaa qabadhee isinii dhiyaadhee jira. Obbo Tibbeessoo anaa dhufuu baga nagaanii gara Oromiyaa Dijitaal Miidiyaa dhuftani. Baga nagaan weedde Adam. Yaa ulfaadhu galatoomii akkuma seensa irratti jalqabuu fi yaaletti guyyaa addaa mata duree adda addaa qabadhee dhiyaadhee jira si waliin mari'atuuf. Isaan kanneen keessaa ajjecha artistii Haacaaluu Hundeessaatiin wal qabatee biyya Itoophiyaa keessattuu naannoo Oromiyaa keessatti rakkoolee adda addaatu uumamaa turanii. Mee rakkoolee kana akkamitti ilaaltaa? Namni hidhamee jira, lubbuuleen namoota baay'ee badanii jiranii, akkasumas dhibeenis jira, koronaa vaayirasii yookaan COVID-19 jira. Mee kanneen akkamitti ilaaltaa? Gaafii baay'ee walitti qabiitiin haa deebisi. Baay'ee bareeda Adam. Rakkooni ajjecha weellisaa beekamaa fi jaalatamaa Haacaaluu Hundeessaatiin wal qabatee dhufe baay'eedha. Keessumattuu rakkoon inni yookiin miidhaan inni Oromoo irratti uume guddaa. Weellisaa beekamaa akkasii, goota akkasii dhabuun Oromoo fi madaa kaleessaa waan tuqe fakkaata. Fakkaachuu qofa otoo hin taane waan tuqee jiru. Kaleessa namoota akka isaa hedduu dhabneerraa kanaan durallee irratti haasofnee kana fakkaata. Artistoota bebbeekamoo hidhuudhaan, biyya baasuudhaan, garii isaanii ajjeesuudhaan dhabneerra. Haacaaluun illee akkuma san miidhamni kaleessaa akkuma jirutti ta'ee Haacaaluun Oromoo irratti miidhama guddaa, madaa hamaa, akkasumas madaa qofa otoo hin taane miimoorii hamaa dhiisee darbe fakkaata. Garuu wanni gaggaariin inni Oromoof dhiises jira. Haacaaluun Oromoodhaaf seenaa dhiisee, gootummaa dhiisee deeme. Abdii dhiisee deeme. Oromoon abdii qaba. Maaliif Oromoon haga deemu malu deemee jira. Oromoon bakka kaleessaa hin jiru. Kanaaf Haacaaluun Oromoof gaddallee dhiisee, Oromoof jajjabinas xiiqii illee dhiisee deeme jechuudha. Wanni biraa, wanni du'a Haacaaluutiin wal qabatee dhufee jiru rakkoo amma Oromiyaan keessa jirtu. Oromiyaan boqonnaan arganne waggaa dheeraa mootummaa Abbaa Irreetiin falmaa turre, keessumattuu mootummaa TPLF'n mormii guddatu ture, ajjeechaan guddaan nurratti raawwatamee akkasumas ammoo dhumarratti moo'ichaan xumurre. Erga xumurree booda sanirraallee yoo ta'u maan boqatiin Oromoon biyya isaa irratti haragalfatee tarii biyya isaa keessa mootummaa ofii ijaarrata akka jenne sunis karaa maqee mootummaan Abiyyi erga dhufe ajjeechaanis wanni hundinuu as bahee ifa ta'ee mul'ate jechuudha. Keessumattuu duuti Haacaaluu isa keessaa fakkeenya tokko jechuudha. Abdiin Oromoo sun karaa maquu kan agarsiisu. Boqonnaa kaleessa, rakkoo kaleessa, boqonnaa qabsoo kaleessa irra ture san keessaa baane odoo jennu boqonnaa qabsoo biraatti seennee jirra. Amma du'a Haacaaluu irraa kan ta'e. Mootummaan humna danda'u hunda fayyadamee akkuma kaleessaa Oromoo ukkaamsuudhaaf
intarneetii cufuun, nama jimlaa hidhuun, isa danda'amu ajjeesuun, isa kaan ammoo biyyaa ari'uun, isa kaan ukkaamsuun akka itti fufetti jira. Kuni Oromoodhaaf boqonnaa qabsoo isa biraati jechuudha. Qabsoo isuma kaleessaan wal fakkaatu jechuudha. Garuu ka diiteel isaa yookiin ammoo haga tokko garaagarummaa qabu. Diina kaleerra garaagarummaa qaba haala amala adda addaatiin jechuudha. Inni addaa kun kan nu fakkaate. Kan immoo nu keessa lixee jiru diina akkasiitu uumamee jechuudha. Kanaaf duuti Haacaaluu wanna gocha silaa nurratti yaadamaa ture kan keessumattuu karaa muummicha ministeera Itoophiyaa fi akkasumas ammoo warri inni itti koola galee ittiin silaa Oromiyaa diiguuf sabboonummaa Oromoo cabsuudhaaf hojjetaa jiru kan nu hin galin ture duuti Haacaaluu ifa godhee as baase. Adda firri Oromoo eenyu akka ta'e, diinni Oromoo eenyu akka ta'e ifa godhee lafa kaa'ee jira. Kanaafi walumaa gala maal jechuu barbaada? Duuti Haacaaluu rakkoo gurguddaa siyaasaa, diinagdee, hawaasummaa uumeera biyya keenyatti keessa jirra jechuudha. Tarii karaa diinagdeetiin karaa siyaasaatiin maal uume yoo jennee akkuma beekamu du'a Haacaaluutiin duratti abdiin dhabame. Abdiin biyyi sun gara dimookiraasiitti ceetu. Warroonni abdii jasanii ta'anii akka Jawaar Mohaammed kan akka Baqalee Garbaa fa'aa akkasumas ammoo namoonni bebbeekamoon karaa adda addaatiin sochii godhaniin jijjiiramni sun gara dimookiraasiitti ce'aa jedhamee abdatame gara biraatti makuu irraa kan ka'e abdiin sun almost dukkanaa'ee isaa jiru haalli kun uumame jechuudha. Haalli sun deebi'ee fooyyeen argatu maaliif namoonni silaa positively contribute godhuu danda'an kan akka Jawaar fa'aa hidhamanii jiru. Warri keessattuu dimookiraasiif morman, warri walqixxummaa saba sablammootaa morman hidhamanii jiru jechuudha. Duuti Haacaaluu hidhamuu sabboontota kanaaf fidee jechuudha. Itti darbee sagalee isaanii ukkaamsuudhaaf, sagalee uummataa ukkaamsuudhaaf mootummaan intarneeta cufachuun rakkoo diinagdee guddaas fideera. Rakkoo dippiloomaasii guddaas fidaa jira. Akkasumas rakkoo hawaasummaa fidaa jira. Maaliif uummanni shakkii qaba. Amma bakka maratti shakkiin jira. Uummanni odeeffannoo hin qabu waan ta'eef shakkii gurguddatu jira jechuudha. Kana keessi isaa badhaadha yoo tarii yeroo qabaanne bal'inaan keessa seennee karaa kamiin diinagdee miidhaa. Karaa kamiin haalli kun hawaasummaa miidhaa akkasumas ammoo karaa siyaasaa maal miidhaa maal uumaa ka jedhu diteelii mari'achuu dandeenya. Ammaaf mee walumaa galatti kasiin jedhu miidhaan inni uume miidhaa guddaa amma maqaa siidha'e kanneen akka ta'e si ibsuu barbaada. Yaa dhugaa kan keetti Haacaaluu diinatu ajjeese. Diinillee diina beekama ajjeese. Diina silaa hin beekamne ajjeese jechuun dandeenyu mootummatu ajjeese. Mootummaa biyyiitu ajjeese. Kan ajjeeseef immoo duuti Haacaaluu du'a dingata yookaan du'a tasaati miti. Itti yaadamee siyaasaaf akka tolutti itti yaadameeti ka ajjeefame. Nafxanyaan ajjeefame mootummaa nafxanyaattu ajjeese jechuudha. Erga Haacaaluun du'ee booda Haacaaluu ajjeesee hin dhaamne mootummaan Haacaaluu akka nama tokko yeroo tokko du'u miti harka 4-5 deebi'ee ajjeese jechuudha. Awwaala isaa dhoggate nama sabni jaalatu sabni hin awwaalanne maatiin hin dirqamsiifame. Maatiin silaa yeroo itti taa'ee gaddaa ilma isaa bayatuu qabutti akka siyaasaa isaatiif tolu mootummaan asii achi harkisutti jira. Isa kanaan wal qabatee artistii Haacaaluun weellisaa qofaa miti qabsaa'aa falmaa mirga dhala namaati. Yeroo inni itti du'etti falmitoota mirga dhala namaa akka Jawaar Mohaammed, Baqqalaa Garbaa, Hamzaa Booranaa fi fakkaattonni isaa hedduun isaanii silaa
qabsaa'aa isaan waliin qabsaa'aa cinaa isaaniitii kufe yeroo itti dhaabatanii bakka isaa malutti booya isaa malu awwaalcha isaa malu godhanitti butamanii kaayyoo inni itti ajjeefameef sanaaf uguramanii mana hidhaatti darbaman jechuudha. Dhugama kun waan baay'ee nama gaddisiisaati. Saba Oromootii fi du'aa hedduutu mudatee jira jechuudha. Mee isuma kanaan wal qabateetti gabaa lagannaa bittaa gurgurtaa dhoogutu jira. Guyyaa 5 moo guyyaa 6 labsamee ture. Inni kun mee hagamii hojiirra oolee jira. Inni gabaa lagannaan kun immoo dhiibbaan inni fidu maali? Gabaabsime. Bareeda waan gaarii kaaftee waan karaa maqaa dhoofne keessaas tokko. Gabaa lagannaan akkuma beekamu bara 2016 gabaa lagannaan ture mootummaa darbe irratti mootummaa darbe dogoggoroo isaa dha'ee yeroo isaan karaa ikoonomiitiin miidhaman karaa siyaasaatiin karaa dippiloomaasii isaan miidheetu ture. Suni bu'aa guddaa injifannoo guddaallee argamsiisee ture. Ammas ugurri gabaa kuni miidhaa guddaa qaba mootummaa irratti. Tokko miidhaa dinagdeeti. Inni guddaan immoo miidhaa dinagdee uuma. Dinagdeen Itoophiyaan akkuma beekamu biyya akka isaan dhaadheessanitti biyya silaa guddataa jirtu fastest growing economy jedhamti. Haa ta'uti guddinni ikoonomii biyya sanii kan hundaa'u qabeenya biyya keessaatiin odoo hin ta'in qabeenya biyya alaa irratti kan hundaa'e. Investimentii alaa irratti kan hundaa'e. Akkasumas immoo waan financialization waan jedhu jira afaan economicsiitiin finance irratti kan hundaa'e. Guddinni developmentiin argamu keessattuu ijaarsi manneenii karaan real estate wanni adda addaa kunniin karaa investimentiiti. Investimentiin kuni bifa adda addaatiin biyya keessatti hojjeta jechuudha. Gariin biyya alaa irraa gariin karaa gargaarsaa, gariin karaa liqaa hojjetu jira. Keessumattuu Chaayinaa irraa, akkasumas immoo biyyoota Afrikaa Yuuneenii irraa, Ameerikaa irraa, akkasumas immoo biyyoonni biraa dhuunfaadhaan Araboonni biyyoota Arabaa irraa karaan keessumattuu immoo regional culture ta'e warreen Afrikaa keessaa biyya keenya keessatti kan invest godhan jiru. Amma dinagdeen kacabu biyya sanii humni sila alarraa biyya san keessatti hojjetu karaa investimentii hin caba jechuudha. Because investoroonni warri investi godhan confidence barbaadu. Amanamummaa confidence jechuun nagaa. Investimentiin nagaa waliin deema jechuudha. Biyyi sun nagaa hin qabdu jechuun rakkoon investimentiin kuni gurguramuutti yookiin dhaabbachuutti deema jechuudha. Karaa kanaan ugurri dinagdee kuni waan hunda sochii hunda dhaabee jira. Eenyus gadi ba'ee waa hojjechuu hin danda'u. Warri investi godhu humna namaa barbaada. Humni namaa mana deebi'ee jira. Makiinaan hin deemu. Nyaanni distribuut hin ta'u. Namni wal keessa bahee gabaa bitatee hin gurguru. Kana yoo jennu mootummaan qabeenya xiqqoo biyya keessaa argatu sanuu kan silaa maarketii lookal maarketii irraa argatu hin argatu jechuudha. Karaa alaa keessaallee investimentii hin jiraatu jechuudha. San qofa miti. Remitaansii qaba mootummaan biyya sanii. Jechuun mallaqa karaa adda addaatiin gara biyyaa seenu. Kunis hin seenu because gabaan hin jiru. Tireediin hin jiru. Tireediin noormaalii miti jechuudha. Haalli amma biyyi sun itti jirtu. Karaa kanaan miidhaa dinagdee guddaa uumaa. Miidhaa dinagdee qofa otoo hin taane miidhaa dippiloomaasii illee guddaa uumaa jechuudha. Warroonni investi godhan kunniin karaa siyaasaa, karaa dinagdee hidhata qabu mootummaa Itoophiyaa wajjin. Biyyi sun tasgabbiin hin jiru waan ta'eef, uummanni mormii irra jira waan ta'eef, dippiloomaasiin isaanii laaffataa dhufaa jechuudha. As dhiyeenya kana yoo laaffatan immoo yoomi warri
reetu godhutu jira beektee maarketii biyyoota reetu godhantu jira. Akka biyya kana reetu godhanii jiranitti Itoophiyaan almost sadarkaa negeetiivii irra akka jirtu himamaa jira jechuudha. Kun maal jechuudha? Almost hariiroon suni konfidensiin sun hin jiru jechuudha. Abdiin biyyi sun tasgabbooftee investimentiin akkasuma tireediin qajeelaan itti deemu hin laaffataa jechuudha. Kun mootummaa saniif miidhaa guddaadha. Deemee piraktikaal levelitti rakkoo uumaa sadarkaa hojiitti yoo deemne humna mootummaa deeggaree akka waliin socho'u kana wanti nyaachisan hin jiru. Ammayyuu they are feeling pain. Finfinnee yoo ilaalte jette qabeenya Oromiyaa kutaa adda addaa irraa dhufuun jiraatti. Har'a sun hin jiru. Namni gabaan naqu, namni midhaan gara siin geessu. Rakkoo guddaa uuma. Uummanni kana dhabe gadi bahee mootummaa nyaata akka Dr. Maraaraan jedhu beekama. Argitee uummanni waan nyaatu dhabe mootummaa nyaataa jira. Wanti sun dhugaadha. Uummanni nyaatee hin bulu taanaan, uummanni daldalatee bahee hin galu taanaan mootummaa sana irratti rakkoo uumaa kun immoo miidhaa siyaasaatti jabaa uuma jechuudha. Walumaa galatti Oggurri kun I think bifa gaariin deemaa jira akka arginutti. Itti milkaa'aa natti fakkaata. Milkaa'inni isaa ka argitu ammoo miidhaan ammumarraa guyyaa muraasa kana keessatti isaan irra gahaa jiru guddaadha. Akka saganteeffametti yoo haga xumuraa itti fufe ammoo I think mootummaan dafeetti harka kennachuu deema jechuudha. Because carraa biraan qabu. Bareeda. Akka gaariitti kaastee dhugaa mootummaan ammumarraayyuu waan harka kennatu fakkaata. Tokko tokko dhagaa jirra, shunkurtii dhabne, qullubbii dhabne waan jedhutu jira. Hin geenne kana waa hedduu dhabdanii jennaani inni kun jabaatee itti fufuu qaba. Kuni akka kiyyatti gahaa miti. Hin dhageenyaa, hin arginallee, bilbilaan illee hordofnaa. Naannoo tokko tokkotti dirqisiisanii yeroo isaan ummataan bana dukkaa keessan, suuqii keessan banaati jedhaniin ummanni hin didaa, bajaajii oofaa yeroo jaa'in didaa, yeroo fudhatanii jalaa deemanii namoota akkasii suuqii dhaqanii itti cufanii meeshaa jalaa caccabsa hedduutu jira. Mootummaan kun beektaa mootummaa duriyyeeti. Mootummaa kashalabbeen gurmaa'ee biyya akka mootummaatti bulchaa jiru malee mootummaa miti. Mootummaan silaa qabeenya ummataatisaa, nageenya ummataatisaa, biyyatisaa argitee dimokiraasiin biyya san keessatti yoo jiraatu illee dhabee jedhe lubbuun silaa mootummaa biratti lubbuun ilma namaa silaa qaalii. Lubbuun ilma namaa tissee akka namni nagaan bahee galu godhuu bakka jirutti kunin mootummaa kashalabbee wal gurmeessee walitti dhufee mootummaa ta'ee gubbaa jiru waan ta'eef yeroo suuqii abbaan gurguradhu jedhe mirga isaati, gurgurachuu diduun mirga isaati. Suuqii isaa caccabsuu mootummaan hagas gadi bu'ee jira jechuu argina. Kun mootummaan irra garagalee of ilaalu jechuuf yoo mootummaan jiraate mootummichi waan jiru natti hin fakkaatu. Sababni isaa mootummaa kashalabbeeti. Mootummaa ulaagaa mootummaa guutuu miti achirra jiru jechuudha. Mee kanuma keessa si baasee Jawaarii fi hidhamtoonni siyaasaa hedduun isaanii mana hidhaa jiranii. Fakkeenyaaf har'a guyyaa har'aa akkuma miidiyaaleen garaagaraa gabaasaa jiranitti Baqqalaa Garbaa fi maatiin isaas ijoollee isaatis mana murtii dhaabbatanii turanii. Isaan ammallee beellama guyyaa 14 itti gaafatanii fi jiranii. Lammaffaa immoo kanuma keessatti Jawaar Muhammadii qaroo Oromooti, ija Oromooti, waa hedduu Oromooti jechuudha. Yeroo ammaa kanatti akkuma beekamu koronaa vaayirasiin yookaan COVID-19 addunyaa tana raasee jira. Namoota baay'ee akka tasaattis ajjeesee jira. Kun waa itti qoosa fuullee miti natti fakkaata. Isaan dhibichaanillee qoosuun hin barbaachisu. Jawaarittillee qoosuun uummata Oromooti waan barbaachisu natti hin fakkaatu.
sagalee gara biyyaa irraa dhagaamtu eegdota Jawaarii keessaa namni tokko koronaa vaayirasiin shakkamee jira oduu jettu jira. Kun maali wanti akkanaa bahuu barbaachise? Isa kana immoo beellamni Baqqalaa fa'aa fi waan hin taane itti guuranii wantoonni Baqqalaan ittiin himatame wantoota xiqqoo silaa mana murtii mana isaatiiyyuu ittiin deddeebi'uu danda'u. Meeshaa manatti arginee jedhanii lammaffaa immoo bilbilaanii warra awwaallee artistii Haacaaluu Hundeessaa akka Ambootti hin awwaalamne karaa deebifte uummata bilbilaan kakaafteera. Kun silaa seerallee yoo hin beekne silaa mana isaati mana murtii dhaqeetti deddeebi'uu danda'u. Mee waan kanneen akkamiin ilaalta? Maaf ka'e wantoonni kunniin? Maaf beellamni warroota kanaa dheerate? Dubbiin Jawaarii tun maaliif wanti kun kaate jettee yaadda? Yaaddaati bareeda kaaftee tokko mee odoo isa sanitti hin deeminiin dura hidhamuun kun maaf argame isa jedhu irratti odoo dubbannee bareeda. Hidhamuun Jawaar fa'aa is unjust yookiin ammoo waan seera silaa sirrii hin ta'in waan haqa hin ta'in jechuudha. Hidhaan Jawaarii akkuma siin jedhe hidhaa seeraan ala mootummaan seera cabsee waadaa gale cabsee namni tokko yoo yaadatte Abiyyiin gaafa aangootti dhufu namni tokko seeratti dhiyaatuun dura qoratamee ragaan itti funaanamee seeratti dhiyaataa jira ture. Kun hundi hin cabee jechuudha. Seera kana jechuun silaa haala adeemsa silaa seerri yookiin due process wanti jedhamu sunniin hin jiru jechuudha. Hin mul'atu hin argitu jechuudha. Maaliif oluma kaanii abbaa fedhan hidhanii oluma kadhanii abbaa fedhan ajjeesanii kun hidhamuun Jawaarii waan yakkaan wal qabatee miti. Wanni ifa ta'uu qabu jechuudha uummataaf. Hidhamuun Jawaar, hidhamuun Baqqalee Garbaa, hidhamuun hawaasa Oromoo baay'ee kumaatamaan hidhamuun politically motivated waan siyaasaan argitee karoora siyaasaati malee yakkaan Haacaaluun du'uu fi hidhamuun Jawaarii, hidhamuun Baqqalee Garbaatiif, hidhamuun uummata biraa Oromoo, hidhamuun ajjeefamu maaliin wal qabata? Uummata akka wal qabata. Kun jalqabumaa kaasee ajjechaan Haacaaluu kan siyaasaan wal qabate. Adeemsi Haacaaluu irraan wareegama Haacaaluutiin ajjecha Haacaaluutiin wal qabatee dhufe hidhaan Jawaarii fa'aa Baqqalee Garbaa fa'aa is criminalizing the victim isa jennu san jechuun jedhamu san afaan faranjiitiin jechuun nama miidhama nama ofiifuu gaddarra jiru yakkamaa godhu jechuudha. Ka ofii miidhamu ka ofii yakkamu jechuudha. Oromoon ofii isaatii ilma isaa dhabee qaroo isaa dhabee beekaa isaa dhabee deebi'ee ka'ee himatamaa ta'uun kuni biyya san keessatti waan suukaneessaadha. Kanaan dura ta'ee hin beeku. Mootummaan kana dura darbe Oromoo ajjeesuun haaraa miti. Ajjeesaa tureera, hidhaas tureera. Garuu Oromoo ajjeesanii Oromoo yakkamaa godhu jechuun wanni amma haalli amma mootummaan biyyiitti deemaa jiru kun ejjennoo isa dhumaa ta'uu agarsiisa jechuudha. Oromoo biyya san keessatti bifa kamiin akka ilaalaa jiran kan agarsiisu. Wanni biraa kan ilaalamuu qabu seerri biyya sanii maaliif beellamni isaa dheerata kanaan jette maaliif himanni isaatu kan sirrii ta'e haga ammatti wanni argamu hin jiru maaliif seeraan alataa maaliif waliin arganne isa jiru. Bara biyya san keessatti waan structural issue waan jennutu jira. Rakkoo caaseffama manneen murtii biyya san keessaa akkamitti hojjetu isa jedhu ilaaluun barbaachisaa. Namoonni baay'een kanaan dura seenaa biyya sanii keessatti manneen murtii
bilisa miti. Manni murtii xaxaa siyaasaatiin kan qabame, kan abbaan fedhe itti ajaju, kan abbaan fedhe murtii fedhe gara fedhetti jallisu instituushinii akkasiiti jechuudha. Independenti ka ta'e hin jiru jechuudha. Kanaafi hin laaltaa Adaanech Abeebee waan isiin dalattu dheengadda fiilmiin isaanii du'a Haacaaluutiin wal qabatee dalagaa turan akkamitti afaan Amaariffaatiin akka isiin dubbatuu qabdu, akkamitti akka afaan Oromootiin isiin dubbatuu qabdu kan saaxilame waliin argaarraa miidiyaa irratti jechuudha. Kana yoo ilaaltu hidhamuun Jawaar yakkaan waan wal qabatee miti. Dhimmi kun dhimma yakkaati otoo ta'e iyyuu otoo akka seeraatitti yakki achi keessa jiraatee mannummaan murtii federaalaati iyyuu wanni isaan ga'u hin jiru ture. Kuni naannootti ilaalamaa ture, dhimma naannootti ture. Argitee garuu rakkoon jiru maalidhaa? Akkamitti Jawaar isaanitti gufuu ta'e kana kan dimokiraasii malee akka isaan fedhanii hin deemne kana karaa dhoogina jechaadhaaf malee yakki tokko hin jiru jechuudha. Lafaan maruun beellama isaa hojjechuun kun kanarraa dhufaa jechuudha. Durumaayyuu yakkaaf hin hidhamne yakki inni qoratamee yookiin ammoo poolisiin investigeet godhee yookiin qoratee dhiyeesse waan hin jirre ragaan waan hin jirree fi lafaan maran. Hanni lafaan maran haga daantaa isaanii galmaan ga'ataniif jechuudha. As deebina maaltu rakkoo koronaa eegdota Jawaarii irratti shakkame jedhanii odeeffamu kana. Wanni tokko Oromoon of eeggachuu qabu tokko jira. Innis propagaandaa diinaa irraa of eeggachuun barbaachisaa. Propagandaan ta'ee jedhanii dalagan jira. Propagandaan ammoo Oromootti teesti godhuudhaaf godhamu jira. Waa'ee koronaa kanaa fi hariiroo qaba mirga namummaatiin walitti qaban akkamitti koronaan qaba mirga namummaa irratti dhiibbaa fida kan jedhu kanaan dura waliin mari'annee turre, ilaallee turre irraa. Wanni waa'een koronaa kun ka'uuf namichi koronaan qabame yookiin ammoo namni eegduun isaa kun koronaan qabame jedhanii ragaan qabame kan jedhu ragaan jiru shakkameedha jedhan. Namni tokko koronaan qabamu shakkamuun ishii qabamu tokko. Odoo koronaan nama san qabeef koronaan nama sanitti darbe jechuun Jawaaritti darbe jechuun otoo darbe Jawaar hin du'a jechuun garuu wanni isaan duuba ta'uu deemu maal inni ka jedhu namatti ilmaamu nama barbaachisaa jechuudha. Wanni kun kan qabaan seeraa adeemsi seeraa kan dhugaa ta'e just kan hin ta'in miidhaan inni uumu malee guddaadha. Akka tasaa ta'e yoo ta'u dhibeen kun kan daddarbu taatee dhibeen kun akkuma tasaatti nama qaba. Otoo nama qaba ta'e haalli eegumsi fayyaa isaa maal fakkaata ka jedhu Oromoo yaachisuu barbaachisaadha. Ni yaachisaa. Yaachisuu illee qabaa jedha. Garuu isa kana Oromoon jala bu'ee hordofuu qaba. Ammoo olola diinaatiin olola diinni oofuun sun ta'eera kun ta'eera yeroo isiin jettu maal Oromoon akka ta'uudhaaf laaluudhaaf wanni isaan dalagan itti beekachuun barbaachisaa. Yoo kamiyyuu waan kamiifiyyuu qophii taane rakkoo mana hidhaa keessatti ga'u qabatamaan qabeenyu rakkoo guddaatu jira. Garuu rakkoo mana hidhaa sanii gama kaayoo gootota kanaa irratti cichee Oromoo keessaaf ala hojjechuu qaba. Abiyyi yookiin Jawaarii fi hidhamtoota siyaasaa qofa baasuu odoo hin taane isa qofa qabsaa'uu odoo hin taane rakkoon kun Oromoo irraa hiddaan akkamitti buqqa'uu qaba kan jedhu irratti waan dalagamuu qaba. Jawaariin irratti wanni asiif achi qabamu wanni karaa mana murtiitiin lafaan maruun kun purely is a politically motivated act and Oromoon kana beekee qabsoo isaa haaraa kamiinuu itti fufuu qaba. Mootummaan kun mootummaa hama
mootummaa dura darban irraa Oromoo irratti xiyyeeffatee Oromoo balleessuuf kan deemaa jiru ta'uu isaa uummanni Oromoo kana beekuu qaba. Qaroo isaa kana ajjeesuuf kaan hidhuun kun xumura sabboonummaa Oromoo akkasumas ammoo Oromummaa irratti waan xiyyeeffate waan ta'eef Oromoon mootummaa shororkeessituu tanaaf shira isaaniitii fi propoogandaa isaaniitiin hamilee caboo hin taane qabsoon isaa keessaaf alaan itti fufee akkuma kaleessa injifannoon xumuramuu qaba. Kana irratti waan hojjetamuu qabu jechuudha. Bareeda galatoomii kanuma fudhatuu qabna. Yaadni jirullee yaada kanaan irratti dabalullee guddaan qabaadhu. Haa ta'u garuu Oromoon qaroo isaa eeggachuu qaba. Akkuma atu jette kaayyoon akkanaa yeroo jalqabaatiif mootummaa keessaa qabu waan ofii boru godhuu fedhanii teesti nama godhuuf waan yaalanii kuni oduu diinaati. Akkuma atu jette koronaa vaayirasii yookaan COVID-19 nama qabaa. Akkatti nama qaba, akka tasaa nama qaba, nama qabe hunda hin ajjeesu dhugaa. Namoonni baay'een fayyanii jiranii hin shakkameedha. Amma shakkamee jira. Namni shakkame hundi irratti hin argamu. Namni hunduu laallamee shakkamee of shakkitee hidhattee laallamtee sirratti dhabamuu danda'a. Garuu akkuma atu jette Oromoon dammaqee hirriba dhabee hojiilee diinaatiif hojiilee firaa adda baafatee laaluu qabaan dhaamsa kennaa. Tarii Jawaariin koronaan hin qabu jechuun dandeenyu yoo qabellee Jawaaree nama koronaan amma reefuma qabamee reefuma du'ee dhabamee maal jedhu sanii miti. Garuu kaayyoon diinaa isa kana duubaan jiru maali waan jedhu sana uummanni Oromoo yeroo itti kennuun qabu. Oduulee diinaallee yoo ta'ani waan kana gurra kenninee hordofuu qabna. Isa kana hordofuu qabna yoo jedhu hokkora kaasuu osoo hin ta'ini karaa seeraatiin namni tokko mana hidhaatti dhibamuu danda'a. Yoo dhibamee qaama bilisaatiin akka yaalli isaa taasifamu gaafachuu yoo dhugaanis qabame ta'e yoo hin qabamnes ta'e kunin waan ofa foollee qabuu danda'a, qabuu dhiisuu danda'an beekamu. Kana kanumaan bira darbinu kuni oduu diinaati jechuudha. Mee suma kana wal qabatee informationii yookaan odeeffannoo sobaa baay'eetu baay'ataa jira yeroo ammaa kana. Namoonni wal makee jira, diinaa fi firris wal makee jira. Sababni isaa maali? Interneetiin cufame. Itoophiyaa keessatti akka Afrikaatitti yeroo dheeraaf interneetii akka cufe jedhanii gabaasni tokko tokko kabaasaa jiran biyya Itoophiyaatii jedhamee baay'ee jirallee. Interneetiin kun cufamuun bu'aan inni mootummaa Itoophiyaatii buusu maali? Itti aansee immoo miidhaan mootummicha irraan gahu hoo maali? Gabaabamatti. Well, I think bareeda gaafiin kunis akkatti yaadani bar wanni kuni mootummaa Itoophiyaatii fi wanni kuni tarsiimoodha. Tarsiimoodha. Maaliif akkuma beekamu yeroo tokko tokko rejiimii tokkorraa cufu kutaa tokkorraa cufu yeroo tokko tokko ammoo biyya guutuurraa cufu interneeta qofa osoo hin taane ifaallee cufu yoo barbaadan bisaanillee cufu. Waan hunda cufamaa jechuudha. Hin beektan faraqaa waan jedhan tokko ifaa yeroo barbaadan cufu yeroo barbaadan bananii jechuudha. Wanni kun aadaadha biyya san keessatti baay'ee. Akkaataan itti uummata yoo biyya sanii liidarshiippii barbaadamu kennuu dadhabanii yoo uummanni humna liidarshiippii ol ta'u uummata qaxxa'u uummata akka inni argitee maal siin jedha akkamitti siiqaa uummata miidhuu karaa biraatiin argitee miidhuudhaan akka kennachiisu. Uummata jechuun adabuu.
Uummata adabuu jechuudha. So mootummaan Itoophiyaa akka inni yaadutti jechuudha. Ifaa kutuun bishaan irraa kutuun lixa wallaggaa yoo argitee jette naannoo Gujii ifaan hin turre intarneetiin hin turre bilbilli hin turre. Uummata sanyii tokko ajanda inni tokkoffaan kaayoo isaa galmaan gaachuun waan fedhe raawwachuudha. Humna qabu hunda. Maaliif monopolii vaalensii waan godhuuf waan qabuufi isa harka waan jiruufi waan qabu hunda dippilooy godhee uummata isaa harka kennachiisu. Karaa biraa ammoo adabuudha uummata sana. Kana hunda wanni godhuuf daantaa isaa saffisuudhaaf jechuudha. Waan fedhu san galmaan gaachuudha. Kuni akka mootummaa saniitti istiraatiijii. Adhallee intarneeta cufuun akka isaaniitti odeeffannoon Oromiyaa keessatti ta'u akka gara alaan baale. Because humni alaa kun humna hamaadha, humna sodaatamu isaanii. Humni alaa kun humna uummata as jiru akkasumas ammoo humna dippiloomaasii pireeshaa argitee qabanii beektee boosii qabanii bara warri kunniin sii galee warroota isaanii argitee irraa fayyadaman jechuudha. Waa'ee qabeenya faayinaansii dura haasofnee turre. Warroota kunniin maqaa isaanii hamaa akka dhaga'anii waan hin barbaanneef intarneetii cufan. Miidhaa maalii irratti uumu? Isaanii bu'aa maalii qaba yoo jenne bu'aan isaanii waan barbaadan san galmaan gaachuu uummata kanaa adabanii gara daantaa isaaniitti harkisuu akka kennachiisudha. Kun otoo kanaan jiru ammoo waan kana itti milkaa'uuf itti milkaa'anii ka jedhu. Kanaan dura akka arginetti hin milkoofne iddoo hedduutti feel ta'anii jiran. Addas feel ta'aa jiranii odeeffannoon hin ba'a karaa kamiyyuu. Telefoonii cufanii jiranii, intarneetis cufanii jiranii, adda garuu OMN miidiyaan tokko Oromoon qabu akkasumas ammoo miidiyaan biraa qilleensa Oromiyaa irratti darbaa jiru. Haga fedha gurrillee yoo jiraate jechuudha. Karaa fedheen uummanni waan biyya keessatti ta'u inuma dhagahaa jira jechuudha. Karaa kanaan milkaa'aa hin jiran. Karaa biraa hoo karaan isaa itti miidhaa jiru. Qunnamtii biyyoota biraa waliin qaban already hariiroon dippiloomaasii isaanii citaa jira. Hariiroon investimentii isaanii citaa jira. San qofa odoo hin taane dhageettiin isaan qaban. Karaa miidiyaa uguruun, intarneetii uguruun, by the way internet is a human right. Namni hundinuu dhalli namaa kamiyyuu information access qabaatu qaba. Kanan qabanii kanaaf seera cabsaa jira jechuun mootummaan sun. Kun ammoo miidhaa guddaa irra qaba. Itoophiyaan biyyoota Afrikaa keessaa sadarkaa duraa irra jirti. Censorshipidhaan. Kun credibility mootummaa sanii cabsaa deema. Buusaa deema. Akkanatti warri TPLF qabuuf. Kun namichi ofii nama Looreetisiyaa Nagahaati. Hin saalfatu as deebi'ee waan kaleessa warri mootummaan darbee warri TPLF hojjetaa ture qajeela yoo hojjetu hagam tokko uf dagataa akka inni ta'e kan agarsiisu jechuudha. Miidhaan inni qabu tokko parsonaalitii Abiyyii irratti miidhaa guddaa qaba. Lama dinagdee biyya sanii irratti miidhaa qaba. Hariiroo dippiloomaasii inni biyyoota biraa wajjin qabu irratti dhiibbaa qaba. Akkasumas ammoo sadarkaa silaa biyyi sun deemokiraasiitti abdatan ture miidhaa guddaa qaba. Namni Itoophiyaan awutoriteeriyaan ta'aa jirti argaa jira malee Itoophiyaan gara abdii deemokiraasiitti ce'aa jirti jechuudha yookiin intarneetiin cufamu ta'a. Because intarneetiin jiraachuun amala deemokiraasii keessaa tokko isa freedom of expression, freedom of assembly, freedom of and access to all resources, media ta'uu wantoota adda addaa silaa namni argachuu qabu. Kun hin jiru waan ta'eef already miidhaa guddaa qaba. Mootummaadhaaf inni faayidaa jedhee yaade malee miidhaa isaatitu caala kan jedhu qaba. Akka gaariitti kaaftee dhugaa sirree dhiibbaa
sila ummata irraan gaya jedhee akka sagaleen ummata gara biyya alaatti dhagaamee mootummoota sila addunyaa tana bulchan biratti sagaleen ummata akka hin dhagamneef ukkaamsuuf ture. Isa kana yeroo hedduu akkuma tuukaafte mootummaan TPLF waggoota dheeraa yaalaa turanii sagalee ummata ugguruun hin danda'amu. Hin dandeenyellee. Boruullee hin danda'amu. Wanti beekuu qaban boruullee hin danda'amu jechuudha. Waa hedduu kun gabaabamatti tooftaa irraa nyaatamee kun irraa nyaatamee bira darbame. Mee kana sagantaa adda kanumaan xumurraa akka dhaamsaatitti mee hidhamtoota yeroo baay'ee Oromoon hin hidhama. Hidhamuun waan nama nuu ta'eeti jechuudha. Hidhamuun gahima hojii keenyaa, gahima waan nama kenna, qooda kenna natti fakkaata. Qooda qoonni saba Oromoo kennaan nuu kenname hidhamu, tumamu, ajjeefamu naaf fakkaata biyyattii Itoophiyaa san keessa jechuudha. Hin hidhamnaa, wanti hidhamnuuf immoo waanuma kennaaf hidhamna, waanuma kennaaf ajjeefamna, waanuma kennaaf tumamna. Inni kun waa'ee hidhamneef sana, waan tumamneef, waan ajjeefamneef sana osoo namatti himanne inni nuu gaya. Immoo yeroo tokko tokkotti yoo arginee jennu namoota hin hidhamne hidhamanii namoota hin ajjeefamnes ajjeefamanii yeroo tokko tokko gabaasa sobaa namoota dhiyeessan argina, maxxansan argina. Akka fakkeenyatti nam tokko sii kaasa guyyaadha. Guyyoo Waariyoo, gaazexeessaa Guyyoo Waariyoo hidhamee jira. Hidhamee firii Guyyoo Waariyoo jedhee namni footoo isaa itti bocee itti tolchee gadhiisa jechuudha. Isa kana qabsaa'ota Oromootti yookaan warroota aktiivistiota Oromootti godhamoo warra diinaatti godha. Inni kun immoo dhaabbachuu qaba moo dhaabbachuu hin qabu? Irraa fi dhaamsa qabdus walitti godhinaa xumuri. Yeah, but I think fake news kan jennu yookiin ammoo odeeffannoon sobaa baay'ee jira. Keessattuu yeroo ammaa isa critical time, yeroo hamaa, yeroo odeeffannoon fedhe deemuu danda'u, yeroo maalii fi yeroo verify gochuudhaaf nama rakkisu jechuudha. Yookiin ammoo mirkaneeffachuudhaaf yeroo nama rakkisu maalii fi accessibility wantoota argitee akkaataan itti karaa telefoonaatis ta'e karaa miidiyaatiin waan tokko ittiin dubbistee adda baafatu waan hin jirreetti hedduu rakkisaadha. Haala kana keessatti fayyadamuudhaan warroonni diinaa hojii isaanii hojjetan. Diinni rafee hin bulu. Diinni karaa qabatamaallee hojjeta, karaa dhoksaatiinis hojjeta, karaa ifaatiinis hojjeta. Karaa dhoksaa keessaa inni tokko odeeffannoo sobaa kana. Odeeffannoon manufacture ta'aa bula. Halkanii guyyaa hojjetama odeeffannoon sobaa. Kun maaliif odeeffannoon sobaa kun maaliif jiraataa? Tokko attentionii dabartu godhuudhaaf, attentionii jijjiiruu keessumattuu beekaa Oromoo irratti eebalu akkas ta'e bakka akkasiitti akkas ta'ee jira. Kun abdii kutachiisu, Oromoo obsa fixachiisuudha kan deemamaa jiru. Kana I think sirnaan laalutu nurra jira. Kana jechuun nama dogoggorsu jechuun fi nama dogoggorsa. Maaliif yeroo ati adda baafachuu hin dandeenyetti si dogoggorsu. Waan tokko yoo adda baafattee hin dandeenye maal ta'inaa hin ta'u jedhaa jidduu kanatti waan namni deemuu fi hedduu rakkisaadha. Haa ta'u ammoo keessumattuu miidiyaaleen Oromoo waan akkasii irraa of eeggachuun bareeda. Maaliif credibility miidiyaa isaaniitii impartiality sun jiraatu qaba. Adda baafachuun barbaachisaadha. Hamma danda'anitti waan adda baafatan tokko uummataan ga'u. San yoo hin taane miira namaa jijjiira waan ta'eef odeeffannoo sobaa sanirraa otoo of eeggatamee baay'ee bareeda. Guyyoo Waariyoo illee sagalee isaa dhagaa ture iddoo jiru dhagaa qabaa fakkaataa haasaa jira. Ammoo odoo hidhamee ta'e miidiyaa irra bahee sadarkaa sanitti haasaa jedhee yaadu. Kana jechuun namoonni akka guyyoo
kan yookiin hidhaman kan barbaadamaa jiran jechuu kiyyaa miti. Ammoo nama hin hidhamne hidhameera jechuu irraa namoonni sunniin akka hidhamneef haala mijeessuu fi waan adda addaa godhuudhaan gargaaruudha. Malee oduu sobaa kanaaf fuunee keessumattuu sooshaal miidiyaan kun barbee amma baay'ee rakkisaadha ta'eera beektee karaa feesbuukii maal wanti kunniin deemu kunniin hedduun isaanii reliable miti jechuun waan irratti hundooftee odeeffannoo sirrii jedhamu miti waan ta'eef eeggannaa godhamu qofachi irratti inni suni kanuma fakkaata. Dhaamsi an qabu uummata Oromoo guutuuf kan biyya keessaa biyya alaa haalli akka kaleessatti irraa adda ta'aa dhufee jira. Diinni kaleessaatiif kanadhaa adda ta'ee jira. Diinni kaleessaa xiyyeeffannaa Oromoo keessa ture. Diina keenya midhaasnee beekna ture addaan baafne. Adda yeroo itti diina keenyaa fira keenya addaan baafnee hin beekne keessa jirra. Kanaaf uummanni Oromoo iddoo jirutti waan kana adda baasuu barbaachisa. Adda baasee diina keenya irratti xiyyeeffachuu qabna. Diina silaa nu fakkaatee nu keessaa gara argitee carraa diinaaf banu irraa of eeggannoo guddaa godhuu nu barbaachisa. Wantoota karaa adda addaatiin keessumattuu karaa biyya keessaas ta'ee biyya alaa namoonni Oromoo fakkaatanii warra daantaa Oromootisu fakkaatanii gochoota suukaneessaa adda addaa Oromoo irratti raawwatamaa jiru karaa mootummaa Abiyyiitiin deemaa jiru dhugaatti fakkaatee haga ammatti akka waan mootummaan Abiyyi waan gaarii dalagaa jiruutti dhugaatti fakkaatee warri nafxanyaa waliin dhaabbatu uummata Itoophiyaa caccabduu tortortuu san deebisee ijaaruu barbaadu. Uummata sabaa mirga sabaaf sablammootaa hin kabajne. Uummata eenyummaa isaanii mataa isaanii malee eenyummaa biraatiin hin amanne wajjin dhaabbatanii uummata keenya miidhuun irraa dhaabbachuu barbaachisa. Warri keessas warri biyya alaas jechuudha. Warri biyya keessaa qabatamaan argaa jirra. Warri biyya alaa keessaallee uummata shororkaasaa jiru. Uummata keenya burjaajessuudhaaf yaalii godhaa jiru. Kun dhaabbachuu qaba. Oromoon hanga danda'etti warri ala jiru ofirratti illee hojjechuu nu barbaachisa. Warri biyya keessa jiru keessatti illee hojjechuu barbaachisa. Kun gama hundaan yoo deemeetiin jedhe karaa itti diina keenya qofa irratti xiyyeeffannuun irratti wal jajjabeessuu qabna. Uummanni keenya ammoo ka beekuu qabu qabsoon kun isa dhumaa ta'uu qaba. Uummanni keenya irraa duutii dhaabbachuu qaba. Qara Oromoo hundaa qilee naqanii Oromoo keessaa mataa cirfinne irraa ammaan booda akka isaan hin kaanetti waggaa kumaaf cabsinaa jedhanii dhaadannoon jira deemu suni akka biyyi nu dhaadatetti Oromoon cabuun qabu kumaatama akka Jawaaritti jira, kumaatama akka Caalitti jira. Falmaa itti fufuu qaba Oromoon. Falmaan itti jabaatuu qaba. Cimee mirga isaatiif falmachuu qaba. Mootummaan tun yoo of dhaqqabde mootummaaf dhaamsa mootummaa kanaa dhaamu yoo of dhaqqabataate ammas yeroo qabanii hidhamtoota siyaasaa hidhamtoota Oromoo nama jilmaan hidhanii bira taa'an gadi yaasuu qabanii uummanni keenya hidhaa bahuu qabanii qajeelaan gara dirree siyaasaatti dhufanii dirree siyaasaa akka kaleessa jedhanitti bal'isanii siyaasa nama hunda hirmaachisetti irratti taa'anii waliin mari'atanii rakkoo biyya sanii taa'anii waliin furuu irratti yoo deeman furmaata ta'a malee Oromoo sakaaluudhaan, Oromoo ajjeesuudhaan, Oromootti ajjeesuudhaan dhimmi Itoophiyaa diiga malee Itoophiyaadhaan nagaa kennuu hin danda'u. Abiyyi kana beekuu qaba. Mootummaan Abiyyi warri nafxanyaas kana beekuu qaba. Haala sanitti yoo deeman malee biyyi tun biyya nagaa fi tasgabbii qabaattu hin taatu. Biyyi uummata isaa nyaataa, liideriin uummata isaa nyaataa, uummata isaa ajjeesaa waggaa waggaan abbaan fedhe haa du'u. Dhiyeenya kana ilaalu waan inni jedhe abbaa fedhe du'a malee
kaayyoon kiyyaa galmaan ga'a kan jedhu kuni nama seeraa ol superiidha waan hundaa ol nama waan hundaa ol wanni tokko isaa gadi isaa olitti wanni tokko akka hin jirretti nama of ilaalu kun biyya Itoophiyaa Oromoof qofa osoo hin taane Oromoo Habashaatiif illee hin ta'u nafxanyaafis hin ta'u kun liideriin liideriin uummata dhageeffanne waan ofii dubbate deemee kijibu liideriin namni kun sirratu qaba kana ta'uu baannaan aangoo irraa bu'ee uummanni nama isaa ta'u filatee biyya tana karaa ta'utti karaa hundaa taatu nama hundaa taatutti deemuu qabaa yaada jedhu qabaan. Bareeda galatoom. Anis dhaamsi kiyya guddaan mootummaan yeroo qaballee jedhee hin yaadu yeroon isaa waan dhumate naf fakkaata. Kanaaf mootummaan hidhamtoota hiikee lubbuu Hacaaluutiif gatii isaa madaalu kafaluu qaba. Kanuma. Kanaan booda mootummaan hin jira jedhee illee ani mootummaaf dhaamsi si dhaamna. Dhaamsi dhaamolee fi homaan goonee jedha Oromooni dhaamnee irraa fi yeroo inni yayyaa turre hojiirra oolchine akkuma inni jedhee koottaa dirreen asii jedhe bakki itti wannoo wal lollu nama silaa badhaasa nagaa fudhatee irraa wanti akkasiin eegamu ture haa ta'u kana birumaa hojiin isaa isa haa baasuma jenna. Hojiin isaa mootummicha isa haa baasu inni biraa maalee dhaamsi ani qabu dhugumaa Oromoonni badhaa miliyoona 50 olii hundi isaa yeroo ammaa kana aktiivistii ta'eera. Qonnaan bulaanis daldalee bulaanis maali oduu dogongoraattu baay'ataa jira oduu sobaattu baay'ataa jira wanti nu himannu baay'ee fe'ameen dhumatu himanneelleen dhumatu oduu namni nurraa dhaga'u jiraate baay'ee miidhamneerra baay'ee tumamneerra rakkoo keennan taane nama keenya kan hidhamne nama keenya kan ajjeefamne osoo waan akkanaa kanniin manxassuun yookaan olola akkanaa kana sheer godhuun waan qabnu sana oduu of dhabsiisuu baanne warroonni waan kanarra bobbaatanii jirtan kumaatuu kaafte ulee diinaa keessaallee alaallee ulee diinaa taatanii jirtan akkanatti naftu guyyaan tokkoon bariiti gaafa bariiti qilee isin qotattan ilaalla yaa imbeenno abbaa dura du'u nullee hagateennu kanatti wanti nu asirra teenne haasofnu kun illee ragaa rikaardi ta'aa jira warroota waa badii hojjetaa jiranillee hin jiranii gaafas garam akka isaan deemanii ilaalla kanaaf of eeggannoo cimaa nu barbaachisaa dhaamsi kiyya kanumaa tibbeessoo ulfaadhu galatoomii asirratti na waliin waamicha kiyya kabajtee dhiyaattee yaada qabdu badhiftee akka saba keenyaaf hubannuuf ta'utti waan kenniteef galatoomii ulfaadhu horii bulisiin jedha. Baay'ee galatoomatillee waan affeerteef aadan hedduu galatooma. Yaa ulfaadhu dhaggeeffatoota keenya kun Oromiyaa Digital Media itti dhiyaadhaa. Miidiyaan kun miidiyaa keessanii hordofaa waan dandeettaniinis yaadaanis waan hundaanuu nu cinaa dhaabbadhaa sagalee uummataa haa taanu wanti hunduu wanti nu asirraa darbannu miidiyaa karaa Facebookis liveis haa ta'u karaa YouTubeis haa ta'u karaa adda addaatiin diinatti darbannu diina keenya ni miiti kanallee share godhaa waliin dhaqqabaa yaada mormiis yaada yoo jiraate nu qunnamaa galatoomaa waan nu hordoftaniif olaa bulaa isiniin jenna.